tajaajila fayyaa dhaqqabamaa taasisuuf hojii hojjetamaa tureen bara 2016tti piroojektota 421 xumursiisuun danda'amee jira. Du'aatii haadholee fi daa'immanii xiqqeessuuf hojii hojjetamaa tureen dubartoota miiliyoona 8.1 ta'aniif tajaajila karoora maatii haadholee fi haadholeen miiliyoona 1.6 tajaajila da'umsa duraa fi haadholee miiliyoona 1.2 tajaajila da'umsaa ogeessa fayyaatiin buufata fayyaa fi hospitaalota keessatti akka argatan taasifamee jira. Tajaajila sirna nyaataa fooyyessuun dhaloota egeree ijaaruuf hojii hojjetamaa jiruun calalliin hanqina nyaataa daa'imman waggaa 5 gadi miiliyoona 6 gaggeeffameera. Daa'imman hanqina nyaataa qaban tajaajila wal'aansaa akka argatan kan taasifame yommuu ta'u, dhaloota dorgomaa ta'e uumuudhaaf dhaabbilee fayyaa 636 keessatti wiirtuu sagantaa guddinaa fi dagaagina sammuu daa'immanii hundeessuun tajaajila akka jalqaban taasifamee jira.